Yooyaa shama harka fuunee hordoftoota qubee TV irraa piroojeektii Ikooturizimii Wancii Dandiirratti argamuudhaan sagantaa wal dorgommii sadarkaa biyyaatti gaggeeffamu naannolee torbarraa walitti bahuudhaan jechuudha. As piroojeektii Wancii Dandiirratti gaggeeffama. Isinis nu faana bu'aasniin jenna waliin tura. Egaa jee kana ebba piroojeektii turizimii Wancii Dandii wajjin wal qabate jee kanatti fufiinsaan torbeedhaan taateewwan ispoortii gurguddoo gaggeessaati kan jiru. Taateewwan ispoortii gurguddoo gaggeessaa jiru kana sadarkaa naannoottis akka biyyaattis tokko immoo sadarkaa idil addunyaatti bahuu jalqabeeti kan jiru. Taateewwan baay'ee gurguddoodha kan gaggeessaa jiru. Egaa tokko kan feestivaala fardaa fi guluffii fardaa wajjin wal qabatee kan jirudha. Kun aadaa fi seenaa uummata keenyaa wajjin waan walitti qabudha. Qabamee ilaalamudha. Kunis wal dorgommii guddaadha kan ture. Ispoortii aadaas kan jajjabeessudha. Seenaa fi eenyummaa aadaa uummata keenyaallee kan ibsudha. Taatee ispoortii guddaa ta'eeti kan darbe. Lammaffaan immoo atileetiksii wajjin wal qabatee atileetiksii kan Wancii sadarkaa akka guddaatti fudhatamee kan ilaalamudha. Karaa biraatiin immoo inni kunis atileetiksii guddicha Wancii jedhamuudhaan sadarkaa naannoottis akka biyyaattis darbees immoo akka idil addunyaattis biyyoota ollaarraa kan keessatti hirmaachifnedha. Kun seenaa injifannoo atileetiksiidhaan qabnu akka biyyaatti qabnu akka naannootti qabnu akkamitti haaromsine akkamitti dhaloonni hadhaa immoo itti fufsiisuu danda'a karaa jedhuun waltajjii ispoortii guddaadha kan gaggeessine. Waltajjiiwwan ispoortii adda addaa agarsiisa aadaa maas ispoortii ushuu waan adda addaa gaggeeffamaati kan ture. Kanarras darbee immoo hadhaa wal dorgommii biskileetii wajjin wal qabatee karaa miidhagina qabuun akkasitti gaggeeffameeti kan jiru. Kun egaa naannolee torbaa fi kilaboota gurguddoo 12 kan keessatti hirmaachisedha. Kaayyoon wal dorgommii ispoortii ji'a kana keessatti gaggeessaa turre yommuu laallu qabeenya turizimii kana qabnu uumama kana qabnu miidhaginaaf hawwata kana fakkaatu ta'uu qabnu misoomuu dhabuu isaatiin bu'uura misoomaa ispoortii ta'uufis akkasumas immoo giddugala turizimii ta'uu dhabuu isaatiin uummanni kan keenya dargaggeessi keenya akkasumas hawaasni akka waliigalaatti carraa kana fayyadamuu hin dandeenye jechaadha. Kanaaf as keessaa diinagdee barbaachisus kana keessaa argachuu too dandeenyu ispoortii keessattis gosa ispoortii adda addaatiin dandeettii qabnullee hawaasni keenya qabu dargaggeessi keenya qabu guddattoonni keenya qabu sirriitti agarsiisuu too dandeenyu carraa akkasii dhabuu kan keenyaatiin kana gochuu hin dandeenye. Muummeen ministeera kan keenyaa yaadama isaaniitiin hoggansa isaaniitiin piroojeektii kana fakkaatu ijaaraniiti kan jiranu fayyadamuun immoo kan keenya kan hawaasa keenyaati waan ta'eedhaaf karaa kanaan ispoortiidhaa fi turizimii walitti hidhuudhaan ispoortii turizimii jajjabeessuudhaan misooma turizimii bal'isuudhaan misooma turizimii yommuu bal'isnu misooma ispoortiis wal duuka hidhuudhaan bu'uuraalee misoomaa ispoortii as keessa jirus sirnaan itti fayyadamuudhaan ispoortii keessatti uummanni akka hirmaatu akka keessatti fayyadamu gochuudhaaf hojiin hojjetamaati kan jiru. Kanarra darbee immoo bakka bu'oota ispoorteessitoota horachuuf argachuu akka dandeenyuudhaaf sagantaawwan qophaa'anidha jechaadha. Hundaa ol immoo uummatni kun karaa adda addaatiin kan walitti dhufudha. Kanaaf ispoortiin jaalala, tokkummaadha, obbolummaadha, waliin jireenya agarsiisa. Kanaaf obbolummaaf tokkummaa kana uummata gidduutti fiduudhaaf ispoortiin kun akka kaayyootti qabamee raawwatamaati kan ture jechaadha. Egaa akka waliigalaatti karoora kana karooraa fi tarsiimoo mootummaan naannoo Oromiyaa baasee murteessee sagantaawwan ispoortii gurguddoo kana jalqabsiiseeti kan jiru. Wanni kun kan jalqabaati. Waggaadhaan itti fufiinsaan guddatee bal'atee kan itti fufuudha kan ta'u jechaadha. Hirmaannaa isaatiinis qulqullina isaatiinis uwwisa isaatiinis cimeeti kan itti fufu. Waggaadhaan gaggeessuu qofa otoo hin taane piroojeektii Ikooturizimii kana keessatti qabeenya uumamaa kanaa fi turizimii bakka hawwata kanaa fi ispoortii walitti hidhuudhaan bakka shaakallii bakka dorgommii yeroo adda addaa gooneet kan itti fayyadamnudha jechaadha. Kun giddugala mandara turizimii addunyaa jedhamtee Wanciin eeggamoo gaafamtee qabatamaan immoo wanni kun agarsiifamuu beeksifamuu waan qabuuf karaa tokkoon isa nu fayyada. Karaa biraan immoo giddugala ispoortii guddaa ta'ee
giddugala ispoortii guddaas ta'e kan itti fufiinsaan irratti raawwatamudha kan hojjetamudha kan ta'u kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa murteessaa fi xiyyeeffannaa isaa guddaa godhee qabateeti kan jiru kanaaf uummanni kan keenya dargaggeessi hawaasni naannoo kana akkasumas immoo Itoophiyaa keessa bakka hundarraa namni dhufu keessatti hirmaataa uumama ilaalaa ispoortiis akka hojjetu taasisaatii kan deemnu jechuudha. Akka biiroo keenyaatti nuti egeree qajeelchuu mootoo jedhuun hojii hojjechaa kan jirru egeree qajeelchuu keessattuu Ingiliffaatiin shaping future kana giddu galeessa godhannee akkamittiin egeree haa qajeelchinu gama misooma dargaggootaatiin gama ispoortiitiin egeree qajeelchuu jechuun maal jechuudha kan jedhu sana giddu galeessa godhannee karoora addaa qabannee hojii hojjechaa jirra. Hojii kana keessatti hojii guddaa biiroon keenya hojjetu keessaati keessumaati immoo fuula biyya keenyaa ijaaruu keessattis haa ta'u biyya keenya waltajjii addunyaa gurguddaa irratti beeksisuudha wajjin wal qabate alaabaa keenya ol kaasuu wajjin wal qabate miira jaalalaatii fi boo'ichaatiin ibsuu wajjin wal qabate ispoortiin gahee guddaadha kan inni qabu. Bu'uura kanaatiin biiroon keenya xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan ispoortii misoomsuu keessatti immoo ispoortiiwwan keenya iddootti deebisuu wajjin wal qabate hojii gurguddaa hojjechaa jirra. Isa kana wajjin wal qabate torbee lama dura gugsii fardaadhaan aadaadhaa fi ispoortiin hariiroo inni qabu agarsiisuudhaaf keessattuu ispoortiin aadaa karaa saayinsawaa ta'eetiin deeggaramee ogeessotaan deeggaramee akkaataa inni itti gaggeeffamuu qabu wajjin wal qabate dandii irratti gaggeeffamee jira. Torbee darbee atileetiksiin fiigichi guddaan gaggeeffamee jira. Fiigicha sana irratti lammiileen biyya alaa irratti argamanii jiru. Har'a immoo biskileettiin dorgommiin biskileettii jalqaba gaggeeffamaa jira jechuudha. Dorgommii kana irratti nama dorgomtoota 171dha kan argame. Dorgommii kana irratti naannoo Amaaraarraa, Dirree Dawaarraa, Finfinneerraa, Sidaamaarraa, Kibba Itoophiyaarraati, giddugala Itoophiyaa yookiin seentiraal Itoophiyaarraati. Akkasumas kilaboonni naannoo keenya keessatti naannoo Harariirraa akkasumas kilaboonni naannoo keenya keessa jiran kan biskileettii piroojeektiiwwan dabalatee irratti hirmaatanii jiru. Dorgommiin kun kan dubartootaa gaggeeffamee jira kiiloomeetirii 10dha. Akkasumas immoo maawunt baayikiidhaan kiiloomeetiriin 48 dorgomamee jira akkuma argaa jirtanii. Dabalataan immoo koorsaayikiliidhaan kiiloomeetiriin 64 dorgomamaa jira jechuudha. Dorgommii har'a waliigala gaggeessine kana gaafa ilaallu kaayyoo lama qaba. Kaayyoo inni guddaa fi inni hangafti ikooturizimii wancii dandii irratti kabajamoo muummee ministeera keenyaa gabataan biyyaaf yookiin maaddiin biyyaaf kan jedhuun kan isaan ijaarsanii sana irratti wancii sirriitti beeksisuudhaaf jecha hawa turizimii akka inni ta'u gochuuf jecha biskileettii kana keessatti wanciin akka inni ilaalamuu danda'a hawaasni isaa akka inni ilaalamu gochuufidha jechuudha. Kan kana gochuu barbaanneef wanciin wancii waan ta'e qofaadhaaf osoo hin taane uumamaa fi ijaarsa piroojeektii isaarraati yeroo ilaallu tokko qonnaan bulaa naannoo sanaa of keessatti kan hammatedha kan dhiibe miti. Qonnaan bulaan naannoo kana yaadama muummee ministeera keenyaatiin as keessatti hojii isaan hojjetaniitiin mana ammayyaa qonnaan bultootaaf ijaarame qonnaan bulaan piroojeektii kanarraa akka inni fayyadamaa ta'u ta'ee jira. Hojii guddaatu hojjetame. Inni lammaffaa piroojeektiin kun uumamaa wajjiniin kan walitti firoomedha. Uumamaa wajjiniin kan wal deeggareedha, kan wal tumsudha. Sadaffaa immoo gama biskileetii gama ispoortiidhaan gaafa laallu maatiiwwan ispoortiidhaaf hiika addaa qaba. Maaliif yoo jenne piroojeektiin kun iddoowwan yookiin faasiliitii ispoortiidhaaf barbaachisanii kan guuttatedha. Tokko walakkaa maraatoonii kiiloomeetirii 21 kan irratti fiiguun danda'amu tiraakii qaba. Bakka dorgommii biskileettii qaba. Bakka gugsii fardaa qaba. Akkasumas kanneen biroo ispoortiin bira as keessatti gaggeessuun ni danda'ama. Kan of keessatti hammate waan ta'eetiif wancii namni sirriitti difaayin godhee akka hubatu barbaanneetudha jechuudha. Kaayyoonni lammaffaan ispoortii biskileettii naannoo keenya tokko sirriitti guddisuudhaaf
kaka'umsa uumuudhaaf qaqqabbanaa'edha kan inni jiru. Moor dadammaqsuunidhaan bakka mijataa akkasii akka jiru. Bakka mijataa jiru kanatti immoo namni dhufee shaakalee akka inni ispoortii biskileettiidhaan naannoon keenya waltajjii biyyaa irratti mul'attu, waltajjii biyyaa bira dabartee biyyas bakka buutee waltajjii addunyaa irratti mul'achuu dandeessu ispoorteessitoota akka kanaa uumuuf jecha waltajjii qopheessine yookiin dorgommii qopheessinedha. Dorgommiin kun dorgommii jalqabaati, marsaa jalqabaati. Hunda keenya bagattiin nu ga'e jechuun barbaada. Dorgommiin kun kan jalqabamee dhiifamuu miti. Dorgommii kana karooraatiin waggaa waggaadhaan wancii irratti dorgommiin biskileettiin jiraata. Wancii irratti waggaa waggaan dorgommiin atileetiksii fiigichi jiraata. Wancii irratti guksiin fardaan jiraata. Akka barbaachisummaa isaatiin gosi ispoortii biraallee akka inni gaggeeffamu hin taasisna. Kana jechuun walitti dhufeenyi ispoortiidhaa fi turizimiin qabu, walitti dhufeenyi ispoortiidhaa fi aadaan qabu karaa hiika qabuun agarsiisuuf guddisuudhaaf jennee kan hojjennu waan ta'eef sagantaa har'aa kana qopheessinee jira. Sagantaa kanarratti haala miidhagaa ta'eetiin naannoo hedduu irratti yeroo jalqabaaf iyyuu haa ta'u malee isaa dhufanii dorgomanii jiru. Akkuma agartanii haalli isaas naannoon isaas baay'ee mijataadha. Kanaaf sagantaa har'a gaggeeffame baay'ee milkaa'aadha. Itti gammannee jirra akka biiroottis. Cimnoota har'a agarre kanas kan itti fufsiisnu, hanqinoota agarre immoo sirreessinee caalmaatti ispoortii biskileettii sirriitti guddisuuf ni hojjenna. Akkasumas walitti hidhamiinsa ispoortiidhaaf turizimii keessattuu ikkoo turizimii walitti firoomsinee hojjechuuf kan hojjennu ta'a. Galatooma. Tole, piroojeektiin haroo ikkoo turizimii wancii dandii erga eebbifameeti sagantaa adda addaatiin torbeen lamaan olitti sagantaa adda addaatiin kabajamaati kan jiru eebbisaay. Egaa kana keessaa hanga ammaatitti dorgommiin gugsii fardaa gaggeeffamee jira. Akkasumas immoo dorgommiin fiigicha guddaa wancii gaggeeffamee jira. Har'a immoo sadaffaadhaaf dorgommii biskileetiidha sadarkaa kanatti gaggeeffamaa kan jiru. Egaa kana jechuun bara kana eebba wal qabsiisnee haa jalqabnu malee waggaa waggaadhaaf itti fufee walitti fufiinsa karaa qabuun dorgommiin biskileetii fiigichi guddaan wancii waggaa waggaadhaan itti fufeeti kan inni gaggeeffamu. Kun immoo hiikoo guddaadha kennaa jechuudha. Tokkoffaa dargaggoonni godina keenyas haa ta'uuti naannoo keenya fiigichi kun jiraachuudhaaf lafatti qophaa'u qophii guddaadha kan isaan godhani. Qophii guddaa gochuudhaan alatti immoo walitti dhufeenyi gama ispoortii keessatti walitti dhufeenyi godinaalee hedduu keessaa akka biyyaatitti gaafa asitti dhufee dorgomu walitti dhufeenya guddaadha kan ta'u. Gara biraatiin fiigichaanis hogguu ilaalte biyyoota alaatirraa illee asitti dhufanii kan dorgoman ni jiru waan ta'eef biyyi keenya akkuma biyyoonni biroo kanaan dura fiigicha akkasii qopheessaa turan carraa kana argannee asitti qopheessuun akka biyyaatittis gammachuu guddaadhaa fi hawwii keenya yeroo dheeraa gaaffii uummata keenyaa naannoo kana misoomaaf gaafachaa ture bira darbe deebii uummata keenyaa uummata biyya keenyaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf nuyi dorgommii guyyaa har'aa gaggeeffame kanatti tarii qufnee dhiisuu otoo hin taane gara fuula duraatitti hojiiwwan hojjechuu qabnu. Tokko dargaggeessi keenya kanaan boodatti ispoortiidhaan akka of cimsu fiigicha irratti biskileetii irratti hojii guddaa hojjechuudha qabna. Waajjirri dargaggoof ispoortii xiyyeeffannaa guddaa kennee waggaadhaan dhufnee asitti kan dorgomnu otoo hin ta'in nuusan yookaan ji'a sadiin akkaataa dorgommiin sagantaan bifa kanaatiin asitti dhufee dorgomuu danda'u san achi keessatti immoo dorgomtoota gaagumsa qaban dorgomtoota ciccimoo biyyaafis ta'uu danda'an san kan itti filannu waan ta'eef gara fuula duraatitti akka godina keenyatti carraa guddaa argannee kan jedhu san qabnaa jechuudha. Gara biraatiin biskileetiidhaan akka godina keenyatti ijoolleen hedduun ba'aniiti kan isaan jiranii. Keessattuu aanaan bachoo magaalaa Tulluu Booloo keessatti piroojeektii biskileetiidhaan ijoollee bebbeekamootu jira. Yeroo ammaa kana ijoolleen achi keessaa ba'an sadarkaa atileetiidhaan iddoo adda addaatti gurguramaati kan isaan jiranii. Carraa hojiillee argachaati kan isaan jiranii. Har'allee yoo ilaalte ta'e dorgommii kana keessatti dorgomaa guddaa ta'aniitoo kan baatoo kan turan ijoollee Tulluu Booloo irratti kanaan dura dorgomaa turan waan ta'eef sadarkaa kanatti ammas hojii guddaa hojjechuu akka qabnu
ijoollee san cimsuu akka qabnu hojii guddaa hojjechaas turre waan ta'eef dabalataanis yeroo darbe as wancii gubbaa irratti dargaggoota baay'ee ciccimoo ta'an nama 30f biskileetii 30 gara miliyoona tokkotti kan siquun binnee kenninee isaan akka cimanii too gara fuulduraattis galii isaanii cimsachaa ofiisitti akka dorgoman gochaa jirra jechuudha. Egaa piroojeektiin amma kan Tullu Booloo irra kan jiru kan biskileetiidhaan wal qabatee kan jiru sun kanaan duras akka biyyaatitti dorgomtoonni ijoolleen achi keessaa ba'an sun maqaa biyyaatti kan isaan waamsisaa turani godina keenya xufaa otoo hin ta'in akka Oromiyaatitti ijoollee ciccimtoota achi keessaa beetoo jira. Yaa ta'uti garuu sadarkaa itti deeggaramuu qabanii fi kanaa olitti ijoollee sun dorgomaa cimaa akkaataatti ta'anitti hanqinni tokko tokko wanni isaanii guutamu loojistikiiwwan tokko tokko kan jirutu jira jechuudha. Keessattuu biskileetiidhaan wal qabatee uffannaa isaaniitiin wal qabatee akkasumas wantoota adda addaa ispoortiidhaan wal qabatee too jiru sanii fi wanni isaan hanqatu jira jechuudha. Egaa kanaaf amma kan gochuu qabnu jennee too kan laalle sadarkaa mana maree ispoortii godinaatitti mana maree ispoortii keenya godinaatitti akkamitti cimsuu dandeenya akkamittis deeggaraa kan jedhu san irratti mari'annee jirra jechuudha. Kan haroo wancii kanarratti ijoollee 30 fi biskileetii 30 kan binne hirmaannaa ummataatiin binne ijoolleen kunillee kanaan booda haroo raayis ijoolleen 30 biskileetii 30 binnee kennineef sun bara dhufutti dorgomaadha ta'u dabalataan immoo galii isaanii hin cimsatu bifa akkasiitiin dargaggeessa hedduu dorgomaa taa'ee uumaa deemnaa kan jedhu san qabannee jirra. Keessattuu kan Tullu Booloo irratti xiyyeeffannaa guddaa akka nu barbaadu fi deeggaruu akka qabnu irratti walii gallee kallattis kaawwannee irraa hin deeggarras kan jedhu san qabne jechuudha. Tole ikooturizimiin kun gaafa ijaaramee too xumuramu kanaan booda abbummaan kan uummataati. Kanaaf inni gaheen akka godina keenyatti gahee olaanaa bahuu qabnu keessaa tokko eegumsaa fi kunuunsa naannoo kanarra jirudha jechuudha. Tokkoffaa kunuunsi naannoo kanarra jiru biqiltuun adda addaa jira, daandiin hojjetamee jira, piroojeektiin kun eegumsa barbaada. Tokkoffaa kunuunsa nu barbaada jechuudha. Mukkeen naannoo kanarratti hojjetaman jiru, kunuunsi qabeenya uumamaa sadarkaa kanatti uummanni keenya akkaataa ittiin naannoo kana kunuunsu gochuutu nurraa eegamaa. Tokko uummata keenya mobilaayiz goonee hojii kana hojjechuudha kan qabnu. Lammaffaa nageenyummaa piroojeektii kanaati jechuudha. Nageenyi piroojeektii yeroo ammaa kana yoo ilaalle diinni bakka uummanni keenya yeroo ammaa kana ija uummata keenyaa kan ta'e kan rakkoo tokko tokko irraan geessisuudha. Bakki itti deematu jiru tokko tokko kan mul'atu iddoo hedduutti argaati kan jirru. Kanaaf naannoo kanarratti kan uummata keenyaa taasisne eegumsa yeroo yeroodhaan hawaasa keenya waliin hawaasa keenya hirmaachisne eegumsa gochuudha qabna. Turistoota namoota daawwannaadhaaf karaa kana dhufan daandii irratti akka isaan hin rakkanne rakkoon nageenyaa akka isaan hin quunnamne hawaasni keenya gaafa isaan dhufe karaa guutuu ta'eetiin akka simachuu danda'u kana goonee irraas fayyadamuu qabnaa kan jedhu san sadarkaa kanatti yaadaa irra jechuudha. Galatooma maqaan kee Tigist Kaasaawun jedhama. Kan inni dhufe godina Shawaa Kibba Lixaa Anaabachoo magaalaa Tullu Booloo. Kan inni dhufeef immoo naannoo Oromiyaati jechuudha. Naannoo Oromiyaa bakka buutee dorgomte meeqa baate? Tokkoffaan bahe. Dorgommii akkamitti laatte? Dorgommichi bareeda ture. Jalqaba irratti xiqqoonatti ulfaatee ture. Namoo erga qaamni kiyya ho'aa deeme baay'ee natti tolee jechuudha. Haala gaariidhaan fixee baay'ee wancii baay'ee itti gammadeen jira. Uumama akkana argeen beekan jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kan arge. Iddoon isaa namatti tola bakka baay'ee obsa qabaannan kan itti jijjiiramtee mo'achuu dandeessu jechuudha. Haala gaariidhaan akka injifadhu kan na taasise shaakala seeraan hojjechuu kiyyaa fi immoo iddoon isaa waan namatti toluuf jechuudha. Qilleensi isaallee bakka baay'ee mijataa ture. Kanaaf injifadhe. Kana dura magaalaa Finfinneetti illee dorgomee beeka. Magaalaa keenyatti illee dorgomee beeka jechuudha. Dorgommii kanarratti tokkoffaan ba'aa ture. Al tokko qofa naannoo Tigraay Maqalee deemee xiqqoo isheen akkuma addaan kuteen ba'ee malee dorgommii kan sadarkaa dhumaan fixa jechuudha. Wanti immoo kanarraa adda goo saayikiliin
amma oofee fi kanan achitti oofe tokko miti jechuudha. Inna haala gaariidhaan fixee hanqinni baay'eetu jira keessattuu akka naannoo Oromiyaatti jechuudha. Inna keessattuu naannoo Oromiyaa innaa bakka buunee dhufnu duraan dursa eessa jirtu nuun jedhanii nuun beekan jechuudha. Inna yeruma ta'aa qofa nu waamu saayikilii isaan fidanii dhufan magaazana keessa taa'aa jechuudha. Inna itti shaakallee hin beeknu saayikilii isaan fidan kana nuyi kan itti shaakallu saayikilii biraati jechuudha. Inna gaafa saayikilii kana fidanii dhufan itti shaakallee omaan beeknu zummennee irra baanee oofu qofa jechuudha. Inna otoo itti shaakallee ta'e saayikilii sana kana caala fooyyofnee argamuu dandeenya. Garuu nurratti hojjetamaa hin jiru. Eessa jirtu nuun jedhanii. Yeroo dorgommii qofa nu yaadatu eessa jirtu nuun jedhu. Keessattuu akka magaala keenyaatti jechuudha piroojeektii waggaa 17 gadi jedhamnee kan yaamamnu. Garuu waggaadhaan foormiin guutama. Tutqiin dirqama hidhannoon piroojeektiidhaa dhufuu qaba jechuudha. Garuu tutqii sana argaa hin jirru hidhannoo sana argaa hin jirru nuyi. Naa Oromiyaa irratti baay'ee hanqinatu jira. Garuu baay'ee dhugaa dubbachuuf amma kanaayyuu obsa qabaachuu keenyaani kan hojjechaa jiru. Otoo kun nurratti hojjetame qaamni ilaallatu otoo kana furtee isaa nu kenne gaariidhaan jedha. Kan biraa immoo naannoo Oromiyaa kilabii hin qabu. Yaaduma nu waamee nu fida malee kilabii biskileetii dhiiraanis dubaraanis hin qabu jechuudha. Innaa kana otoo nuu fure Oromiyaan bal'oodha. Qabeenya hedduu qabdi. Naannolee kaanirraa baay'ee qabeenya kan qabdudha. Garuu maaliif dadhabame kilabiin tokko nu dhaabbatu maaliif dadhabe? Innaa kana otoo nuu sirreessanii. An baay'ee natti toleera iddoo kanatti kan hojjetamaa jiru. Baay'ee kan nama gammachiisuu fi naannoo keenyallee godina keenyallee beeksisuudhaaf haalli isaan hojjetaa jiran haala bareedaa jechuudha. Irratti hojjetamuu qaba. Garuu hanqinni jiru ammas maal seeti? Daandiin walisoo gara wancii dhufu daandii mijataa miti. Innaa daandii kana otoo sirreessanii namoonni karaa sanaan dhufanillee haala gaariidhaan dhufuu danda'u jechuudha. Innaa argitan yoo ta'e daandiin walisoo gara wancii dhufu baay'ee ciccitaadha jechuudha. Innaa hanqina kana otoo sirreessanii irratti hojjetanii akkuma kana hojjetan isas otoo nu hojjetanii waan gaariidhaan jedhan galatooma. Gara fuulduraatti Waaqayyoo jedhee kan hunda dursa taasisu Waaqayyo waan ta'eef inni yoo jedhe dorgommii adda addaallee biyya kiyyallee bakka bu'ee akkan dorgomu abdiin qaba. Isa abdii uummanni kiyyas akkan irratti gaatu barbaada jechuudha. Tole ani kanan qabadhee dhufe bulchiinsa magaalaa Shaggarii እና አንሞ ለእንጂሳ ፕሮጀክቲ bulchiinsa magaalaa Furiiti. Har'a haalumti jiru yoo har'a guyyaansa baay'ee natti toleera. Sababni isaas jalqabaan gadhumaatti amma ammaatti maawunteeniristaan irraa dubartootaan dhiiraan illee jalqaba yoo ilaallu dubartootanis bulchiinsa magaalaa Shaggarumatu mo'atee tokko hanga sadiitti dhiiraan illee ammas Shaggarumatu mo'atee jechaadha. Kanaafuu Shaggar akka amma irra jirutti baqa carraa gaaris ni qaba jedhee yaada gara fuulduraa. Ammas immoo kondishiniin ijoolleen irra jiran akka gaariitti nuyis immoo kan caalu kanarra dandeetti keenyatti waan jennee kana caala leenjisnuu kana caala sadarkaa kennuu barbaanna. Amma danda'amuun kanaan bulchiinsa magaalaa Shaggar gaafadhu ijoollee akkanatti dandeetti qaban kana kilaboota tunarraa fudhachaa jira. Kanaafuu osoo humna qabaatanii yookiin biskileetii bitanii fi ijoollee kana itti fayyadamuu dandeenya. Garuu ni hojjennee yookiin ijoolleen humna baasanii booda gara kilabii biraatti jijjiiraa yookiin gara kilabii biraatiif kennaa jirra waan ta'eef carraa sana akka nu hambisuu fi Shaggarsiitiin biskileetii dhaalii nu gargaaree isin bukkeen jira akka nuun jedhu barbaanna. Inni lammaffaan immoo maali? Uummanni keenya faayidaa biskileetii fi ispoortiin maal akka ta'e sirriitti hubachuu qaba. Biskileetiin sirriitti baramaa hin jiru. Sababni isaatis namooti dhuma gara magaalaa sissiqaniidha malee kan dorgomaa jiranii uummanni keenya kan hin barre. Kanaafuu akka addunyaatti biskileetiin ni jira. Kanaafuu biyya keenyatti immoo sirriitti baramaa hin jiru. Batalee Oromiyaa irratti. Kanaafuu Oromiyaan isa kanarratti sirriitti hojjechuu qaba. Kanaafuu abbaa carraatti nuyi baay'ee gammanneera. Akka tapha kanaatti immoo inni jedhu ispoorteessitoonni hundi isaaniiyyuu warreen ispoortii hoogganan yookiin ispoortii irra jiran gubbaa hanga jalaatti yookiin jalaa hanga gubbaatti guutuun isaaniiyyuu guddaa galatooma jechuun ni barbaada. Carraa kana nuuf qofa miti kan kennan. Biyya keenyallee akka hawwatan, wancii akka ilaalan, namni TVdhaan ilaalee tan amma kan booda wancii beekuu danda'u. Biyya alaatirraa illee daawwachuu dhufuu danda'u. Nu immoo biyya keenya keessa soo jirru
wancii dhufnee bakki akkas deddeemnee laalluun dandeenya waan ta'eef haala ikoonomiitiinis deddeemuu dhiisuu dandeenya. Kanaafuu amma immoo carraan isaan nuu kennanii akka wanciitti dooyan nu godhan kuni carraa guddaadha. Kanaafuu dorgommiin akkasii kun akka itti fufuun barbaada. Akka Oromiyaatti dorgommiin xiqqaachaa jira. Akka duraan irraa iyyuu surraa xiqqaachaa jira. Amma immoo kan amma jiru kun immoo baay'ee namatti tola. Akka biyyattiitti kan Oromiyaa qofa miti Amaaraa argitee Tigiree hundi isaaniiyyuu Daawubiin ni jiru. Hundi isaanii Silxeen hundi isaanii ni jiru as bira. Kanaafuu hundi isaaniiyyuu as biratti jiraachuu isaanii tokkoffaa ispoortiin jaalala ta'uusaa ibsa. As biratti ispoortiin jaalala ta'uusaa ibsa. Inni guddaan. Kanaafuu ispoortiin jaalala jennaan hunduu as biratti argame konfidensiidhaan hunduu dorgomee abbaa humna qabaatetu mo'uu danda'e malee abbaa carroometu mo'uu danda'e malee iddoo isaas immoo baay'ee namatti tola. Xiqqoo ishii dabaa sayin ulfaata haa ta'uti baay'ee namatti tola. Kalees konkolaataan ilaalaa turre duukas deemnee ilaalaa turre. Kanaafuu wanciin biyya badhaatee biyya gammaddee hundi keessanuu warreen wancii jiraattan dhugaa akka addunyaa lafarraa gammachuu keessa jiraatanitti ilaala. Umuriin keessan dheeratu Oromiyaa lalisii nu jiraadha. ስሜ አብስራ ካሳሁን እባላለሁ። የኛ ፕሮጀክት ፉሪ ነው ግን ወክዬ የመጣሁት ሸገርን ነው። አንደኛ ነው የወጣሁት በጣም ደስ ብሎኛል። ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው። ሌላ ቀጣይነት ቢኖረው ከዚህ በኋላም በደንብ ቢዘጋጅልን ራሳችንን እናዘጋጃለን። ከዚህ በፊት በቃ ብዙ ውድድሮች ላይ ተሳትፌያለሁ፣ የክልሎች ላይም ተሳትፌያለሁ። በዛ ላይም ውጤታማ ነን። ሌላ ቦታ ብዙም ዳገት የለውም። ይሄ ግን በጣም ያፎካክራል። የሰራና ያልሰራም በዚህ ነው የሚለየው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ከአንድ እስከ አምስት ውስጥ አለ በቃ በተከታታይ ሁሌ አልታ ለወደፊት ሀገሬን ወክዬ ዋንጫ ማምጣት። እሺ ስሜ ማርታ ካሳሁን ይባላል። የመጣሁት ከሸገር ሲቲ ነው እና ደግሞ አንደኛ ነው የወጣሁት። ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው እና ትንሽ ንፋሱ ፈታኝ ነበር። ከዛ ውጪ በጣም አሪፍ ነው። ትንሽ ከርቡ እንትን ይላል እንጂ በጣም አሪፍ ነው ቦታው። ማለት ሌላ ችግር የለበትም እና ለከርቡ ትንሽ ራሳችንን መጠንቀቅ ያለብን እንጂ ከእንትኑ አይደለምና በጣም አሪፍ ነው ቦታው። ከዚህ በፊት አዲስ አበባ እና መቀሌ ድሬዳዋና አዳማ ተወዳድሬያለሁ እና ከዚህ አንፃር ያኛው ትንሽ መቀሌ ነበርኛ ነው የፈተነን። ይሄ አሪፍ ነው ንፋሱ እንጂ በጣም አሪፍ ነው። እዛ ዳገት ስለሚበዛ ትንሽ ያዝ ያደርገናልና ይሄ አሪፍ ነው በጣም ለኛ። ዋው ሀገሬን አስጠራለሁ ከዚህ ወጥቼ 100% እርግጠኛ ነኝ። እሺ አመሰግናለሁ። ጽዮን ፍስሐ እባላለሁ። የመጣሁት ሸገር ሲቲ ነው ክዬ ነው። የምሰራው ደግሞ በፉሪ ፕሮጀክት ነው። እዚህ የመጣ ነው የውንጭን ጨዋታ ፕሮግራም ለማድመቅ ነው እና በውድድሩም ሁለተኛ ወጥቻለሁ። ያው ደስ ብሎኛል። ከዚህ በፊት ምን ውድድር ላይ ተሳትፈው? ከዚህ በፊት አዳማ፣ መቀሌ፣ ድሬዳዋ የተለያዩ ቦታዎች ክረምት ላይ ምናምን ይዘጋጃልና እዛ ላይ ተሳትፌያለሁ። ስንተኛ ስትወጪ? እዛ ላይም እንደዚሁ አሪፍ ውጤት ነው የምናመጣው። ብቻ በቂ የሆነ ትሬኒንግ ስለምንሰራ ከእግዚአብሔር ጋር ከውጤት ጋር ነው የምንመለሰው። ቦታው ምናምን ዳኛዎች ምናምን ሁሉም አያያዙ ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ዳኛዎች ከርቭ ላይ ሁሉም ቦታ ላይ ዳኛዎች አሉ። አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ የዳኛዎች አለመኖር ምናምን የሚያመጣው ሪስክ ስላለ ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉና ከጨዋታው ጀምሮ ሁሉም ነገር ብቻ በጣም ደስ የሚል ነው። እዚህ ለወደፊቱ ይስተካከል የምለው በሴቶች በደንብ ቢሰራ ደስ ይለኛል። ሴቶችን ቢያበረታቱ ምናምን እና ሴቶች ትጥቅ ምናምን ያላሟሉም አሉ እና ፕሮጀክቶች ምናምን ሴቶችን ያበረታቱ ትጥቅ ምናምን ቢያሟሉላቸው አሪፍ ነው። ማለት ትጥቅ ሳይሟላ ሄልሜት ሳይኖረው ብንወድቅ ምናምን ችግሩ ከፍተኛ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ቢሟሉ አሪፍ ነው። ሰሚ ዳንኤል ይባላል። የመጣሁት ከዝዋይ ባቲ ነው። የወጣሁት ደግሞ ሁለተኛ ነው። ውድድሩ አሪፍ ነው። ትንሽ መንገዱ ከርቡ ምናምን በጣም ያስፈራል። እሱ ነገሩ እንጂ ውድድሩ በጣም ደስ ይላል። ቦታው ራሱ እኔ እንደዚህ ነው ብዬ አልጠበቅኩትም ነበር። ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት። ቦታው በጣም ደስ ይል ነበር። እኔ ከሁለት ውድድር በላይ ተወዳድሬያለሁ። ይሄኛው በቃ ቦታውም ሰውም ሁሉ ነገር በጣም ደስ ይላል፣ ይለያል። ትላንትና ምናምን ስራ ትቼ ነበር የመጣሁትና ስልክ ሲደወልልኝ ምናምን በቃ ባልመጣሁኝ ስራ በሰራሁኝ ምናምን ብዬ ነበር። ግን አሁን ዛሬ ጧት ከዛ ተነስተን እየመጣ መንገዱ ምናምን ሳይ የሰው ድባብ ምናምን ሳይ እንኳንም ስራ ቀረውኝ ምናምን በቃ ነገ ራሱ እንድገመው ነው ያልኩት ሁላ። በጣም ደስ አራ እኔ በቃ አጨበጨብኩላችሁ። በጣም የሚገርም ነው። አሪፍ ነው። በዚህ ቀጥሉ። በጣም ምርጥ ነው። ማርያም ከዚህ የበለጠ አሻሽላለሁ ብዬ አስባለሁ። ትሬዲንጉን ከፍ እናደርጋለን። ያለው ነገር ከዚህ ከፍ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ቢያንስ
እንትን ያለኝ ነገር ቢኖር አዳዲስ ሳይክል ይዞ ይገቡ ነበር ኖች ያደረገና በሎርማን ጫማ የሚይሱ አንዳንድ ኖች ሰክተክ በቃ በሎርማን ጫማ ሲሆን እግር ካንስተ ተወርዳለህ ቀላል ነው ግን ኖች ካረክ ለመውረድ ትንሽ ስለሚከብድ ሁሉም አንድ ላይ መለቀቅ አልነበረበትም ከዚህ በኋላ ያለውን ሎርማን ጫማ የሚያደርጉት አዳዲስ ተወዳዳሪዎች ኋላ ቢሆኑ አሪፍ ነው እንደዛ ነው ብዬ መርጣለሁ ለምን ከፊት ከሆነ እንዲ ዚግዛግ ስለሚመቱ እነሱ ሌላ ሰው አደጋ ያጋልጣሉ I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, stand up, stand up. ክቡራን እንግዶቻችን የኦሮሚያ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ያዘጋጀው የዛሬው የቢስክሌት ውድድር በተለያየ ደረጃ ፍጻሜውን እያገኘ ይገኛል በዳሳ ቢስክሌቲ ማውንቴኒ ኪሎሜትር 30 ኢራን ሰደርካ ሰደፋ በውዳን በዳፈማ ሜዳሊያ ናሳፊ ቀርሺ ኩመሸኒ ከንቴ ቡልቺ ሰመጋላ ጅማራ ሐምዛ ሙስጠፋ ሐምሌና ከናቢ ሐምዛ ሙስጠፋ አችዴምተኒና ከንቶፊ ሐምዛ ሙስጠፋ ሐምሌና ከናቢ ሐምዛ ሙስጠፋ ቡልቺ ሰመጋላ ጅማራ ሰደርካ ሰደፋ በውዳን አከሱመስ መዳፈማ ሜዳሊያ ናሳ ቀርሺ ኩመሸኒስ በዳፈመ ጅራ ሰደርካ ለመፋ በውዳን ቡልቺ ሰመጋላ ባቱራ ዳንኤል በድሉ ሐምሌና ከናቢ ዳንኤል በድሉ በዳፈማ ቀርሺ ኩመ ኩዳኒት ስቴጅራ ከበጀሞ ቡልቻን የሮ አማከናት ሜዳሊያ ኢቲካውሳ ጅሩ ማሎ ሐምሌና ከናቢ ኢቲያን ሱዳን ኢራን ማውንቴኒ ኪሎሜትር 30 ሰደርካ ተኮባ ከምበይ ቡልቺ ሰመጋላ ሸገሪራ ያፍስራ ካሳ በዳፈማ ሜዳሊያ ወርቄ ዴራ ሐምሌና ከናቢ በዳፈማ ሜዳሊያ ወርቄ ከሱመስ ቀርሺ ኩመ ኩደሸኒ ከንቴ ቡልቺ ሰመጋላ ሸገሪራ ያፍስራ ካሳቲ ሐምሌና ከናቢ አቹማን እስኒስ ኑዳቃ ሰገንታ ሱራ bulchiinsa godina shawaa lixaa kabajamoo boodiidhaa guddataa wajjin sagantaa suuraa gaggeeffamaa jira. Hamleenaa kennaafi maaloo bulchiinsi magaalaa Shaggar sosochiin ispoortii irratti taasisaa jiru baay'ee guddaa fi cimaa ta'uusaa asuma hubachuun barbaachisaadha. Sadarkaa lammaffaa bahuudhaan Tsiyoon Fissaa ammas bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa hamleenaa kennaafi badhaafamtuu qarshii kuma kudhanii kan taate Tsiyoon Fissaa bulchiinsa magaalaa Shaggar dorgomtuu biskileettii Oromiyaa bakka buutu boru maaloo hamleenaa kennaafi irra deebi'aati. Itti aansuun shaampiyoonaa kan taate tokkoffaa bahuudhaan badhaafama meedaaliyaa warqees kan taate ammas bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa Maartaa Kaasaawul maaloo hamleenaa kennaafi Shaggar qarshii kuma 15 badhaafamtuu taatee jirti. Hamleenaa kennaafi bulchiinsa magaalaa Shaggar sagantaa suuraa achumaan nu taasistu sagantaa suuraa nu dhaqa. badhaafama qarshii kuma 30 kabajamoo hoogganaa biiroo dargaggoo ispoortii Oromiyaa obbo Maatiyoo Sabboqaa irraa fudhachaa jiru. Maaloo hamleenaa kennaafi isaaniif hamleenaa kennaafi sadarkaa lammaffaa bahuudhaan badhaafama qarshii kuma 40 kan ta'e Fuwaad Kamaal poolisii Finfinnee irraa hamleenaa kennaafi Fuwaad Kamaal badhaafama qarshii kuma 40 ta'ee jira. Meedaaliyaa birriis fudhatanii jiru. Kabajamoo hoogganaa biiroo dargaggoo ispoortii Oromiyaa irraa qarshii kuma 40 bir tajallaa jira. Hamleenaa kennaafi dorgommii biskileettii dhiiraa kiiloomeetira 70 koorsiidhaan sadarkaa tokkoffaa bahuudhaan akaadaamii Itoophiyaa irraa Mudaasir Asrat hamleenaa kennaafi Mudaasir Asrat badhaafama meedaaliyaa
warqees ta'ee jira akkasumas baga gammadde jechaan jiru hoogganaan biiroo keenya yeroo ammaa kanatti qarshii 50,000 sadarkaa tokkoffaa waan beef kennaafi jiru hamleenaa kennaafi sirriitti hamleenaa kennaa. Kabajamoo asumanuu dhaabbadha. Sadarkaa ja'affaa, shanaffaa fi arfaffaa irraa kan ba'aniif badhaasa qarshiitu jira. Sadarkaa arfaffaa bahuudhaan kilabii elektiriikii irraa Addisuu Mokonnin badhaafamaa qarshii 20,000 ta'ee jira. Addisuudhaaf hamleenaa kennaafi sadarkaa shanaffaa bahuudhaan Yaareer Takka poolisii Finfinnee irraa sadarkaa shanaffaa ba'ee jira. Sadarkaa ja'affaa kan ba'e Alii Mahammad giddugala Itoophiyaa irraa sadarkaa ja'affaa bahuudhaan meedaaliyaa qarshii 5,000 badhaafamee jira. Tole sadarkaa sadaffaa bahuudhaan koorsii dubaraa badhaafamaa meedaaliyaa naasii kan taate Maalafiyaa Shifarraa godina Shawaa kibba lixaatirraa hamleenaa kennaafi badhaafamtuu qarshii 30,000 taatee jirti. Yeroo ammaa kanatti kabajamoo obbo Abdullaa Kimirraa badhaasa qarshii 30,000 fudhachaa jira. Maaloo hamleen hin jiru godina Shawaa kibba lixaa baga gammaddan hamleenaa kennaafi itti aansuun sadarkaa lammaffaa bahuudhaan meedaaliyaa birrii kan argatte bulchiinsa magaalaa Finfinneerraa Leelloo Hundee hamleenaa kennaafi Finfinnee jirtu. Badhaafamaa meedaaliyaa birrii yeroo ammaa kanatti keessummaa kabajaa guyyaa irraatirraa fudhachaa jirti. Akkasumas qarshii 40,000 Finfinnee galee jira. Hamleenuu kennaafi keessummaa kabajaa irraa qarshii 40,000 fudhatamee jira. Dorgommii har'a gaggeeffame koorsii dubaraa kiiloomeetira 30 tokkoffaa bahuun dirree keenyaaf jedhanii kaffalman godina Shawaa kibba lixaatirraa Tigist Kaasaawwan Abbaa Waldooti Bulchaa Bala Gammadan godinni Shawaa kibba lixaa keessummaa kabajuun kan beekamu godinni Shawaa kibba lixaa badhaafamaa qarshii 50,000 ta'eera. Maaloo hamleenaa kennaafi hoogganaa keenyarraa yeroo ammaa kanatti obbo Abdullaa Kimirraa fudhachaa jiru. Tigist Kaasaawwan 50,000 bir hamleenuu kennaafi kabajamoo itti aansuudhaan sadarkaa arfaffaa kan baate Sukkaaree Mulunee badhaafamtuu qarshii 20,000 taatee jirti. Ishinis keessummaa kabajaa irraa fudhattee jirti. Hamleenaa kennaafi itti aansuun sagantaa suuraa qabna. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV irraa kan isin daawwachaa turtan dorgommii biskileettii ikooturizimii dandii wanciitti gaggeeffamaa turedha. Dorgommii kana irratti namoonni gosa korniyaa garaagaraatiin dorgomaa turanii badhaafamtoonnis maallaqaa akkasumas biskileettii illee kan badhaafaman ni jiru. Hanga waancaatti jechuudha. Dorgommiin kun dorgommii ajaa'ibsiisaa daran kan morkiin irratti mul'atedha. Yeroo biraas waggaa waggaadhaan gaggeeffama jedhameetu kan inni jiru. Dorgommii kana irratti namoonni kaka'umsa gaariidhaan kan isaan hirmaatanii gara dhufuttis Oromiyaa keessatti ta'u naannolee garaagaraa keessatti namoonni dorgommii kana haala gaariidhaan akka isaan taasisaniif egaa badhaasa fudhadheen jiraanis kunoo asii akkasiin argitanii. Egaan dorgommiin kun Oromiyaa keessatti babal'ate ijoolleen keenya akkasiin bakka guddaa geessu abdii qabna. Kan qophii kana qindeessuun isin faana ture Mubaarak Bashirii gama ogummaa kaameeraa Yaasin nu faana ture waan nu faana turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Dorgommii biraadhaan hanga walitti deebinutti asuma dandii wanciitti jechuudha nagaatti.